Magaalota naannoo Oromiyaa qonna magaalaa milkaa'aa jiran keessaa magaalaan Asallaa ishee tokko. Magaalattii keessatti naannoo manneen jireenya dhuunfaa fi dhaabbilee mootummaa keessatti qonna magaalaaf xiyyeeffannoo kennuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun cinaatti qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jira. Hojii qonna magaalaatiin oomishaaf oomishtummaa guddisuuf hojii hojjetamaa jiru milkeessuuf hojjechaa jirra jedhan jiraattonni magaalaa Asallaa kuduraaf muduraa akkasumas horsiisa beelladaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran. Kanaanis qaala'insa gabaa tasgabbeessaa akka jiranis dubbataniiru. Akka qonna magaalaatitti kuduraa fi muduraa waan nama ajaa'ibsiisu yeroo ammaa kana hojjennee guyyaa har'aa keessattuu miseensa kiyya nama 46 iddoo kanatti walitti qabnee gara qarshii 1,500 irraa gurgurree jirra jechuudha. Mataa mataadhaan qarshii 20 baachifnee fedhii guddaadhaan namoota naannoo kanaatiif illee kenninee waan ajaa'ibaa hojjennee jirra. Bu'aa isaaniitiin mana guddaa tokko ijaare kama lukkulee qorqorroo 100 bu'aa isaaniitiin. Amma ani yoo xiqqaatte maatii kiyya dabalatee uf dandeenyee irraa waan hajamne si nyaanna amma waan hajamne bar inni guddaanu tokko sani horii takka lama akkas qabna ture achirraa kaaneetiin horii amma argitan kanarra geennee jirra aanan naannoo leetira 30-40 irraa kaanee amma naannoo leetira 100 akkas qabna. Haaluma wal fakkaatu mooraa dhaabbilee mootummaa kan akka kolleejjii leenjii teeknikaaf ogummaa atileet Qananiisaa Baqqalaa keessatti lafa hektaara 4 irratti qamadii dabalatee kuduraaf muduraa garaagaraa oomishamaa jira. Kanarraas oomisha kuntaala 200 ol akka abdatamu diiniin kolleejjichaa obbo Nasraddiin Qaadii dubbatan. Amma gara kuntaala 200 oliin arganneetti ni yaadaa jirra. Kuntaala 200 olii silaa ka biyya alaatti dhufu yoo hambifne doolaara guddaa hambifna jechuudha. Kuntaala 200 kana mootu nuti oomisha biyya keessaa daayirekti kanallee export gochuu baanu oomisha biyya keessatti export waan ta'uu danda'u kuntaala 200 doolaara gaafa baay'ifne birrii guddaa ta'a jechuudha. Hiikaa kanatti kennee hojjetaa jirra. Bara kana akka magaalaa Asallaatti qonna magaalaa irratti hubannoo hawaasaa cimsuun lafa hektaara 1,500 irratti kuduraaf muduraa oomishuun akka danda'ame itti gaafatamaa waajjira qonna magaalichaa obbo Muzayyinaa Maan ibsaniiru. Hamma karoorfannee olitti hektaara 1,500 kan ta'u qonna gannaa bara kanaatiin uwwisuun danda'ameera jechuudha. Kun dhaabbilee adda addaa keessatti manneen barumsaa adda addaa keessatti mana booroo tokkoon jiraata magaalaa keessatti namni hundinuu lafa qabu irratti hojii akka hojjechuu danda'u kuduraaf muduraa adda addaa keessattuu kanneen akka salaaxaa, raafuu maramaa, raafuu gurraacha, kaarota kan biraa kuduraa adda addaa bal'inaan misoomsuu akka danda'u gochuun danda'ameera. Dabalataanis ammoo muduraa adda addaa kan akka avukaadoo fi appilii qonnaan bulaan baay'een dhaabuudhaan oomisha isaarraa akka fayyadamuu danda'u. Kanaan alattis ammoo bunaa fi kanneen birootii irraas akka fayyadamuu danda'u gochuun danda'ameera jechuudha. Akka magaalaa Asallaatti dameelee hiyyummaa hir'isan jedhamanii adda bahan 5 qonna dabalatee hojjetamaa akka jiru itti gaafatamaa waajjira manneeniif misooma magaalaa obbo Ahmed Qaasim kan dubbatan. Hektaara gara 12.4 akka oomishan kan godhaa jirru hojii qonna magaalaa keessatti hirmaatan. Hojii qonna magaalaa kana eessaa fuudhanii lafa jennee kaasuu dandeenya. Istaadeemii keessa iddoo balfaatu ture. Iddoo balfaatu ture gara hektaara 2 fi walakkaa hin ta'a jechuudha. Isa keessa bara 2014 hojii hojjetaniin marsaa tokkoon jechuudha. Qarshii 470 gurguratan. Goommana maramarraa jechuudha. Kanaaf muuxannoon achii fudhatameet bara kana hektaara gara 12.4 reef isinii kaasu kan dhaabbilee mootummaa keessatti manneen barnootaa keessatti dhaabbilee misoomaa keessatti fakkeenyaaf TTC keessatti hektaara 3 kan hojjetamu jechuudha. Bara 2016 akka magaalaa Asallaatti damee qonnaa irratti kilaastara 300 ol irratti dargaggoota 5,000 carraa hojii uumuuf hojjetamaa akka jiru kan dubbatan ammoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Simee Tsaggaayeti. Qeenama hundaa keessatti amma bakka muraasatti kan arginu dallaan waajjiroota adda addaa keessatti bara kana keessatti amma keessatti akka rooratan qaban waajjira mootummaa keessatti lafti qullaan jira manneen barnootaa keessa jira iddoowwan adda addaa bakka waajjiru hundi isaatu kuduraa fi muduraan waan nyaatamuu danda'uun akka uwwifamuudha karoora qabannee kan deemaa jirru waan ta'eef kilaastara horsiisa beelladaa gara 300 hin hojjennee kan karoorfameedha. Isaan kana keessaa galii kilaastarri 14 karoo hojjetamanii yeroo kana ji'a kana keessatti xumuramanii jiru.